Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kanarraa yeroo xiqqoodhaaf baay'ee bannee turre sababa adda addaatiif bannee dhiifama gaafachuu barbaanna jechuudha. Barumsi keenya chaanaalii kanarratti akkuma itti fufetti jira jechuudha. Ni barattanii warroonni afaan Amaariffaa barachuu barbaadan akkasumas ammoo warroonni afaan Ingiliffaatis barachuu barbaadan keessattuu warra eegaltootaa akkasumas warra intermidiyeetii gara jiddu galeessaa deemaa jirtaniif baay'ee isin fayyada jechuudha. Chaanaalii kanarratti har'a immoo yaada akkamiitan isiniif qabadhee dhiyaadhe warroota onlaayiniidhaan barumsa Ingiliffaa akkasumas barumsa afaan Amaariffaa barachuu barbaadan karaa zuumiitiin ta'uu danda'a. Keessattuu immoo irra caalaa nuti karaa teelegiraamaatiin barsiisaa jirra waan ta'eef jechuudha. Dhiifamaa warri barachaa turre gara teelegiraamaatiin warri barachaa turre yeroo xiqqoodhaaf isinitti himeen jira. Yaa isinillee andarstaand na gootu jedheetan yaada. Addaan kunnee turre amma itti fufna jechuudha. Isinillee isinumatti himeetan addaan kute waan ta'eef wanta na mudate ni beektu jedheetan yaada jechuudha. Kanaafuu isinillee itti fufnaa barumsa keenya karaa teelegiraamaatiin laayivii yookaan onlaayiniidhaan daayireekti barachaa warra jirtaniif jechuudha. Kanaafuu itti fufnaa. Akkasumas ammoo warroonni biraatis amma baay'inni keessan karaa teelegiraamaatiin akkan barsiisu kan hin beekne ni jirtanii. Kanaafuu isinillee karaa teelegiraamaatiin barumsa ni kennina jechuudha. Barumsa daayireekti isin barsiisna jechuudha. Isinis gaafii gaafatamtan deebisaa akkasumas wantoota adda addaa amma jechoota adda addaa yaalii gootanii wal barsiisaa jechuudha. Isiniif gala wal barsiisaa akka yuutuubii ani viidiyoo qofa hojjedhee dhiisuu osoo hin taane daayireekti onlaayiniidhaan isinis barachaa jechuudha. Barachaa akkasumas gaafiis wal gaafachaa gaafiis deebisaa akkasitti irra caalaa barumsi keessattuu barumsi afaanii akkasitti baratama waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan Amaariffaatis yoo baratan walii deebisaa wantan ani isiniin jedhu isinis naa deebisaa akkasumatti waliin baranna jechuudha. Maaliif amma yoo daa'ima ta'aniitu guddannu akkanatti onlaayiniidhaan baranneetii miti afaan kan baranne maaliif walii deebisaati gaafii gaafachaa walii deebisaati. Kana hubachaa guddachuus baanu garuu kan baranne gaafiif deebiidhaan bifa gaafiif deebitiin baranne jechuudha. Kanas waan kana ta'eef barumsa itti aanullee ammaan booda warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan jechuudha. Kaffaltii isin hin miineen barachuu ni dandeessan jechuudha. Afaan Amaariffaatis warri barachuu barbaadan akkasumas afaan Oromootis namoonni baratan immoo afaan Oromoo namoonni baratan aga ammaa nama 2 qofaa afaan Oromoo kan barachaa jiru. Garuu warroonni biraatillee kan dhufan yoo jiraatan barachuu ni danda'an jechuudha. Isinillee namootatti sheer gochuu ni dandeessan viidiyoo kana jechuudha. Namoonni biraa akka baratan warri afaan Amaariffaa baratanis ni jiranii. Kanaafuu afaan Amaariffaa baradhaa akkasumas afaan Ingiliffaa baradhaa afaan Oromootiin jechuudha. Bifa onlaayiniitiin zuumiidhaanis ta'uu danda'a akkasumas ammoo karaa teelegiraamaatiinis ta'uu danda'a. Baay'ee salphaadha jechuudha. Ni barannaa kanumaafan dhufe jechuudha. Addaan kunnee turre amma viidiyoo keenyallee itti fufnaa. Haala kanaanis ammoo namoonni isin hin mijanne yeroo tokko akkuma baratame viidiyoo yuutuubiidhaan ni gadhiisna jechuudha. Viidiyoo gara yuutuubiitiinis hanga ta'e barachuu ni dandeessanii hanga yeroon isiniif mijatutti karaa yuutuubiitiin isinan gargaara jechuudha. Yeroon isin yoo mijate immoo daftanii barachuuf isin gargaara jechuudha. Karri teelegiraamaa fi karri zuumii jechuudha. Keessattuu karaa teelegiraamaatiin barsiisaa jirra waan ta'eef karaa kaan gara zuumiitis sirriitti itti fufuuf yaalaa jirra. Kanuma jechuudha. Har'a yaada kana isiniif ibsuun dhufee yaada qabdan meenaaf dhiyeessaa. Wanta kanarratti yaada isin qabdan warroonni beektan jedheetan yaada irra caalaa namoonni akkan barsiisuun beektan natti fakkaata. Kanaafuu nan barsiisaan jira jechuudha. Kanaafuu kanuma bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Isin yaadeen ture yuutuubii hojjedheeyyuun beeku irra caalaa barumsa irrallee ture qormaata adda addaa pirojektiiwwan adda addaa nutti baay'isanii waan turaniif sababa saniifan badee jechuudha. Amma wal gargaarraa haruma ta'een afaanicha kana kamiyyuu
ni baranna jechuudha. Ni baranna afaan salphaadha. Ni baranna barumsa kamiyyuu. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Yaada qabdan ammoo naaf barreessuu keessan hin irraanfatina. Amma walitti deebinee hin bannu jechuudha. Ammaan booda nagaa naaf ta'a. Egaa warroonni interested taatan iskiriinirra lakkoofsa bilbilaa jiru naqunnamuu ni dandeessanii. Karaa teelegiraamaatiinis naqunnamuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu barachuu ni dandeessu. Teelegiraamaan naqunnamtanii yaada jiru akkasumas warroonni bilbiluu dandeessan bilbiltanii naqunnamtanii wanta jiru waliin mari'annee taasisuu ni dandeenya jechuudha. Kanuma galatoomna.